Haila Sillaaseen maal jedhe beeytu jara lamaan sana jeesa hidheen jara kan gadhiise maal jennaan ebaabin magdal ka cinqillaatu nu jedhanii yeroo san waa'ee odaan tun gadaan tun oromiyaan tun deebitee akka jaaramtuuf wanni qabsaaniif ummanni eenyummaa hin qabne kalammataatti waan hin ceene ce'uu hin dandeenyeef jechuudha. Kanaaf gaafiin Oromoo kan eenyummaa tokkoffaa kan lammaffaa kan qabeenyati sochii baalee jechuu dhageessanii waaqa guutuufaa dhageessanii miti kan bosonatti isaan galche biyya alagaa Somaalee bira kan isaan geesse qabeenya ofii irratti baalee yoo dhayitan dhiyoon dhaqeera lafa ajaa'ibaati baalee qoorti Oromiyaa qallabuu danda'a garuu irboobsisoodhaan saamamaa waan turaniif qeeteenya irratti rafa rabbi nuu kennee abboota keenya irraa dhaalle irratti lammii lammataa ta'uu hin qabnu. Wayi osoo si deessee haate marraa lamaa haate yeroo lama.